Hashamaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraa qabannee dhufnee jirra. Oduun keenya guyyaa irraa dhimma ajjeechaa jaalallee artist Andu'aalem Gosaa irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Haga xumuraatti nu faana tura. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Garuma oduuttan isin dabarsa. Artist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkamee erga to'atamee guyyaa lama booda guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaatee jira. Abukaattoon isaa obbo Liiban akka BBC Afaan Oromootti himanitti poolisiitu Andu'aalem mana murtii federaalaa Daddacha Araadaatti dhiyeessee jedhan. Jalqaba torban kanaa kibxata barii erga kaadhimaan Andu'aalem Qananii sababa ammaaf hin beekamneef duuteen booda poolisiin isa to'achuu himaniiru. Haa ta'u malee himannaa Andu'aalem irratti ka'ee abukaattoon isaanii waakkatanii jiru. Moodela akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguun kan beekamtu Qananii Addunyaa umurii ishee ganna 25tti du'uun ishee kan yaadatamudha. Awwaalchi ishees guyyaa roobii darbe magaalaa Finfinnee Bataskana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti kan raawwatamedha. Daddacha guyyaa har'aa irrattis poolisiin Qananiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila bultii tokko bara 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenyaa ishee gamoo 5ffaarra kufuu dubbate. Isa waliin waan jiraatuuf isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirraa jedhan. Kanaafuu shakkii kanaan kaannee qorannoo akka gaggeessinuuf guyyoonni 14 nuuf haa kennamu jedhanii gaafatan jedhan abukaattoon isaanii obbo Liiban. Poolisiin daddacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasuu, qorannoof reeffa hospitaalatti erguu akkasumas ragaa nameessaalee sassaabaa akka jiru dubbachuu isaas himaniiru. Amma suuraa galmee waliin walitti qunnamsiisuu jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoo reeffaa dhufu qorannoof guyyoonni 14 gaafachuu isaas dubbateera. Wal dhibdeen homtuu jidduu akka hin jirre erga tsooma hiikaan booda jaarsummaa ergee fuudhuuf waliigalanii qophiirra akka turan, kanaafuu jidduu isaaniitti hoomaa rakkoon waan hin jirreef inni ajjeesuudhaaf yaada akka hin qabne poolisiinis amma kuftee argamte jedhe malee inni akka kuffise, inni akka darbate wanti argisiise waan hin jirreef haala amma jiruun Qananiin of ajjeesuu ishee malee nama biraatiin yookaan maammila kiyyaan du'uun ishee waan irra hin ga'amneef wabiin akka ba'u gaafatanii jiru abukaattoon Andu'aalem kun. Dabalataan artist Andu'aalem teessoo gahaa waan qabuuf yeroo barbaadametti dhufuu waan danda'uuf ammas bo'icharra gaddarra jira. Bahee gadda isaa akka ibsatu mirgi wabii isaa akka eegamu gaafadheen jiraa jedhan. Haa ta'u malee manni murtii gaaffii mirgaa wabiin gaafatamuu akka addeesse himaniiru. Amma ajjeechaan waan shakkameef yeroodhaaf mirgi wabii isaa hin ilaallu. Bu'aan qorannoo reeffaa haa dhufu. Ragaanis walitti haa qabamuuti beellama itti aanutti dhimma wabii isaanii ilaalla jechuun dubbatan. Amma yoo ba'e miidiyaa hawaasummaa irratti wanti jiru xiqqoo waan ho'eef beellama tokkoffaadhaan mirga wabii isaa eeguun xiqqoo rakkisaadha jechuun abbaan seeraa beellama qabachuu himan. Akkaatuma kanaanis qorannoof poolisiin guyyoota 14 gaafate keessaa guyyaan 13 eeyyamamee beellamni itti aanu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 17 bara 2017 qabamuu BBC'tti himaniiru. Awwaalchi Qananii guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskana Kaatedraal Qidduus Sillaaseetti raawwatameera. Awwaalcha dura qorannoon reeffaa ishee hospitaala Daagimaawwii Minilikitti taasifame. Ammatti bu'aan qorannoo reeffaa ifa hin taane. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo addatti turtii BBC waliin taasisanii intalli isaanii waan kufte jedhu akka hin amanne dubbatan. Bilbilaniima mucayyoon fooqii irraa kufte kan jedhu himanii dhaga'uu isaanis dubbatan. Mucayyoon nama tasgabbooftuudha. Nama jijjiiramaaf, nama of jijjiiruuf, nama maatii jijjiiruuf hojjettuudha. Waan boruu yaaddi malee waan akkasii tasumaa hin yaadduu jedhan. Isheen of wanii goote jedhu kan na seenu tasumaa akka hin jirres dubbataniiru. Dabaluunis
haqa qofaa barbaanna nuti. Dhiiga mucayyoo keenyaa barbaanna malee waan biraa tokkoyyuu hin barbaannu jedhaniiru. Haa ta'u malee Andu'aalemiif Qananiin hariiroo gaarii akka qabaachaa turanis quba qabnaa jedhaniiru. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon keenya guyyaa irraa oolmaa daddachaa guyyaa irraa dhimma artiist Andu'aalem kana fakkaata ture. Odeeffannoo biraa akka isin bira ga'uuf YouTube chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Iddoo gaarii olaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.